tole. Si haa gaafadhu ani. Ana gaafattamoo warra biraa? Si. Eesh, haa ta'u na gaafadhu. Fakkeenyaaf amma Nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wassalaam yeroo hedduu kiristaanonni nabiyyummaa isaaniidhaan fudhannu jedhaniitiin morman maaliif jennaani barsiisaa Phaawulosiin waa wal faalleessuuf jecha ka Phaawulos fudhannaa kani Nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wassalaam fudhannu jedhaniitiin mormanii. Isa kana irratti fakkeenyaaf amma Phaawulos himmee seenaa isaadhaa waan irraa beektu qabdaati. Abbaa isaa haa ta'u, akaakayyuu isaa haa ta'u, yookaan ammoo bakka inni itti dhalate hojii isaadha. Duraan osoo wannan jedhin dura osoo guddateetiin Yesuusin argee kana ta'e osoo hin jedhin dura mee Phaawulosin seenaa isaadha, abbaa isaa, akaakayyuu isaa bakka inni itti dhalate zarii isaadha, ammas seenaa isaadha kan duraadha jechuudha. Nama sobuu ture moo nama dhugaa dubbatu ture moo nama akkamiidha ture, nama amala akkamii qabu akka ta'e dabalataan ammas immoo erguma dhufee iyyuu ammoo nama soomaa ture moo nama salaataa ture moo maal godhaatiin ture akka Yesuus Kiristoos sanitti sagalee beekaa soomee beekaa hojiin isaadha maalidha kan jedhu maal godhame wanni hojii inni hojjetaatiin ture maal kan jedhu kan si gaafachuu barbaadeeti. Bareeda. Phaawulosuma Nabiyyi Muhammad illee Nabiyyi Muhammad seenaa garaagaraa qaban. Ati har'a ustaas Awwal Qasiim kun immoo Awwaluma Qasiim malee ana qumbii ta'uu hin dandeessu jechaadha. Isa sitti haasa'uuf immoo amma daqiiqaa muraasan qaba jettaa. Daqiiqaa muraasa kana keessatti illee haasa'uudhaaf odoo yeroo walii kenninee teenyee ragaan hin jira ragaa jirus. Gaafii bareeda fidde amma akkasitti hoggaa gaafii bareeda fidan gaariidha. Yes or no jedhan ijoolleen keessan asirraa yeroo baay'ee ijoollee warri Islaamaa warri baay'ee waa'uma Arabaa haasan kun Arabuma qofa Araba bitatanii waa'uma Arabaa lafa isaanii qofa haasan seenaa jenereeshinii achii qofa haasan waa biyyoo fi dhiisanii. La namni waan Arabaa jiru Islaamummaa waan Arabaatti waliin qabattu ati yoo deebisuu dandeesse Phaawulosin seenaa isaa beektaa hin beeku jedhe. Yeroo ilaannu yeroo wayyu. Waan haasawtu haasaka waan si gaafadhe dhiiftee ati bitaa mirga jettaasaa bitatti jiidee mirga jiidaasaa waan biraa keessan seeniniiti Yesuus Phaawulosin seenaa isaa beektaa jedhe. Hin beekoo naan jette eesii kennan makan yeroo kan isii. Nan beeka yeroo nuu kennan je. Nan beeka seenaa yeroo nuu kennan je bari yeroo deeqaatis muraasa qabdaanillee nama haasa'uu hin danda'u. Haasawi abbaa isaa dhaama xiqqeeshu wayii dubbadhu fakkeenyaaf amma abbaan isaa akkana jedhama waan xiqqoo nu beeksisi abbaan isaa akkana jedhama akaakayyuun isaa akkana jedhama ganda ebalu jedhamu dhalatee gandi sun waan akkanaati waan akkanaa keessa guddatee abbaan isaa nama gaariidha akaakayyuun isaa nama gaariidha jedhiitii wantoota garaagaraa nutti. Caalatti amma sitti haasa'uu hin danda'u amma akka qufaa wayii na qabeera waan ta'eef wanti sitti haasa'uu hin dandeenyeef amma. Xiqqoo maasii xiqqoo guddaa miti. Oola jii gara dhaggeeffadhu. Ragaa wajjin sitti haasa'uu barbaade tokko jii macaafarra ni jira seenaa Phaawulos nan beeka waan ta'eef haga jirus bira kaa'ee macaafa keessaattis ilaalaa walitti haasofna. Kan biraa immoo amma daqiiqaa kana keessattis walitti haasa'uu hin dandeenyu atis daqiiqaa muraasa qabdu waan ta'eef. Hundaa'ii muraasa abbaan bichaatti immoo abbaan isaa eenyudha? Ani caalatti immoo waa'ee Phaawulos kanas caalatti immoo waa'ee Phaawulositti immoo odoon taane waa'ee fayyisaa Yesuus Kiristoos anaaf siif jecha. Waan Phaawulos yoo kabeetu taate ati waan biraa isa sitti lallaba nuti Kiristoos isa fannifamee sitti lallabna caalatti Phaawulos. Eenyu fannifame siin jedhe namni fannifame jedhee sitti hime Phaawulos himaa bara Phaawulos nama dubbee kana sitti hime isa kana mee abbaan isaa eenyu jedhama fakkeenyaaf amma Phaawulos abbaan isaa eenyu mee. Abbaa kana eega baranaati kanuma oofaa jirtan isin isa siifan baasa rakkoon qabu garuu caalatti dubbii fayyinaa tasitti dubbii fayyinaa dubbii fayyinaa kan irratti himtu kama Phaawulos irratti himtame kama Phaawulos lallabe Phaawulos abbaan isaadha eenyu jedhama. Ganda kamit dhalate abbaan isaa eenyu akaakayyuun isaa eenyu haati isaa eenyu biyya kamit dhalatee jira naannoo kamit dhalate hawaasni isa beeku eenyu fa'a namoonni dhaloota isaa beekan.
Qumbi. Isa bakka ustaazin dhiphisinaa maali? Phaawulos silaa waraqaa dabdaabbii Oromoof ergamtee gara Roomaa fa'aa ergaa ture jee Paaster Kaffaaloon gizee nu himu. Dabdaabbii Oromoof ergamtee. Ergaa gara Kaffaaloon ummata fidee suni gurbaani. Hayyee namni seenaa Phaawulos beeytan jiraame seenaa Phaawulos abbaa Phaawulos gabaabsitanii namoonni dubbachuu dandeessanii bakka inni itti dhalate moo callisanii tuma nama wayiidha abbaa malee osoo dhalatee jiraate illee hin beeku abbaa wajjin abbaa wayiidha akka jedhalchee jiraate illee hin beeku maal jedhama abbaan isaa akaakayyuun isaa eenyu jedhama haati isaa eenyudha biyya kamitti dhalate ganda kamitti dhalate maatiin isaadha. Kana qorachuu nu barbaachisa akka fudhachuudhaaf amma isa. Na hiriyoonni isaa eenyuun fa'aa jennee qorachuu nu barbaachisa. Yookaan ammoo califnee Phaawulos irraa fuunee Yesuus du'e jennee tumaan califnee tumaan deemnaare dubbiin hin taate akkasitti. Hin taatee dubbiin akkanatti eebboo. amma Taate whisper. nuti akka amantii Islaamaatti fakkeenyaaf namtichi hadiisa da'iifallee taatu riwaaya tokkollee taa'u qabu hadiisni isaa da'iifaas haa ta'u mawdu'aas haa ta'u baayogiraafiin isaanii beekama kanarratti kitaabota hedduu barreeffame tokkoon isaanii eessa dhalate bara kamii hanga kam jiraate eessa jiraate abbaan isaa eenyu haati isaa maal hojjeta maalirra bobbahee namtichi nama akkamiiti waan ditteelii jechuun gad fagoodhaan odeeffannoo bal'aan jiraateetti waa'een namticha sunii qoratamee sanirra dhaabbatamee hadiisni namtichi sun odeesse waan sahihamoo waan da'iifamoo mawduu'amoo munkaramoo waan jawarratti murtaawa jechuudha. Namtichi tokko dhiiroo fakkeenyaaf amma wanna jira beektaa biyya kana keessa ustaazan walni beektaa kitaabota asoosama kitaaba asoosamaa ni beektaami. Asoosama irratti maqaalee namoota garagaraatu asoosama keessatti barreeffama. Fakkeenyaaf gaafa barreeffamu namoonni sun riilii namoota lafarra jiran yoo jette hin jiru namni sun lafarra. Namtichuma asoosama suni barreesseetu namoota sun uummate sammuu keessatti. Uummatee namoonni sun akkana abaluu akkanatti asiin bahee achiin bahee godina baaleetti dhalatee akkas ta'e namtichi sun namni akkas jedhamu godina baalee dhalatee jira dhugumaan lafarra jira namni sun jettee yoo qoratte hin qoranne hin jiru lafarra. Seenaa sun bareeffatuudhaaf namtichi sun uummatee jechuudha. Kitaaba kana keessaas kitaabota jarreenii kana keessaa namoonni maqaan isaanii dhaaman kun abbaan isaaniillee kan hin beekamne yoo ta'e asoosama irratti maqaan abbaallee ni uummata baramma barreessaan asoosama maqaa abbaallee ni uummata maqaa haadhaallee ni uummata beektaa irra kitaaba kanarra sahihaa hojjechuudha gaamma asoosamni. Asoosamatu irra gaariidha. Jechuun amma beektaate Phaawulosiin tafaasila isaa dhadhiisiiteeti fakkeenya Phaawulos weetamana fincaanii seeneyyuu akkami qulqulleeffate dubbii akkanaa kun nu gaafatamuu qabu. Maaliif janna nama akkami qulqulleeffatu fakkeenyaaf amma akka seerri diigame jedhee jira silaa weetamana fincaanii seene Phaawulos nama akkami qulqulleeffatu sooftiin qulqulleeffata jennaan moo bishaaniin qulqulleeffata jennaan moo akkanumatti qulqulleeffatu dhiisa jennaan usuu jenne istinjaa akkamitti baasuu jedhamee gaafatamuu qaba kuniyyuu erga nama jala deemamu taate gaafatamuu qaba inni kun dabalataan fakkeenya Phaawulos sagadee beeka guyyaa tokko sagadee beeka akka Yesuus Kiristoos sagadu sanitti. Yesuus Kiristoos amma isa sagaduuf beekan haa jedha waaqayyoo sagada. Phaawulosoo sagadee beeka soomee beeka in sooma Phaawulos. Isa kanneen tafaasila hunda isaa beekuu barbaachisa. Phaawulos kun nama akkamiiti jallisaniituma nama ani Yesuusin arge jennaan jallisaniituma nama arge ifaawee arge jennaan sanuyyuu kan dubbiin sun wal dhabdu fudhadhee beekaa jedhaniitiin deemuun kun amantii ija hin qabne jedhama akkanaadha kun amantii ija hin qabnedha amantii achi ilaaluu hin dandeenyedha. Amantiin achi ilaaluu hin dandeenye immoo akiraadhiisi durii jiru duniyaa irratti nama balleessa. Amantiin ija qabaachuu qaba amantiin. Laabudda lahu min ciinayn. Alam najcal lahu ciinayn walisaanan washafatain. Wahadaynaahu najdayn. Wanni kun waa fayyadaa beek. Amantiin ija qabaachuu qaba. Iji arraba wannaan kun iji lamaan
akkasumallee hidhiin lamaan kunniin waa faayidaa qabu guddi sirriitti. Ijji lamaadha wanni sirratti uumamteef jal'istee ija dunuunfattee ta'ee jira bakka ta'ee jira jettee akka deemtu sun taane achi ilaaltee akka isa hubattuuf. Phaawulos kun nama akkamiiti? Nama akkamiiti? Amantiin jaamaa ta'uu hin barbaachisu. Amantii ija hin qabne ta'uu hin barbaachisu. Amantiin kan kee geessi irratti waan ifa galaa irratti ijaaramu. Fakkeenya Phaawulos barattoonni Yesuus Kiristoos akkamitti ilaalaa turan? Mee barattoonni akkam ilaalan jedhame? Barattoota akkamitti ilaalan yoo jetteeti ilaalte warra Eeshiyaa irraa garagalanii jedha. Warra Eeshiyaa inni kan jedhu sun barattoota Yesuus fa'a. Warra Eeshiyaa irraa galan jechuun na dhiisanii jedha. Ta'ee warri yeroo san jiru fakkeenyaaf amma hojii ergamoota boqonnaa 21 yoo dhayitanii ilaaltanii Yaaqoobaati jechuudha. Yaaqoob obboleessa Yesuus kan jedhamee yaamamu ilma Daadaatti illee jedhaniini inni faati mee namtichi kun kan nu kijibu kan hin kijibne ilaalla jedhee mataa haadachiise. Akka mataa haadatu godhe. Maaliif jecha seeratti bulamu hin bulu jedhee jechuudha. Mataa haadate beekaatu maali. Garuu ammoo wayita isa bira deemeetiin jedhee ani wangeela dhagna warra hin qabanne lallabaa jedha. Macaafa keessa kan jiru ammoo namni dhagna hin qabanne namni hin kittaananne maaliidha? Abaaramaadha. Abaaramaadha. Namni hin kittaananne abaaramaadha. Nuti illee muslimtoota biratti illee dhagna qabachuuni karaa nabiyyootaati. Nabiyyallaa Ibraahim alayhi salaam dhagna qabatee erga sani ammoo zariin isaa dhagna qabataa dhufan akkasumatti nuti illee dhagna qaban. Dhagna qaban nuti illee. Sinii galee. Amma Yesuus Phaawulos amma maal jedhee dhagna hin qabatinaa homaa iyyuu hin barbaachisu dhagna miti dubbii Yesuus du'ee jira. Akka waan Yesuus kittaanamuun ga'ee jira akka waan jireeti. Yesuus du'ee jira bakka ga'ee jedha. Yesuus Kiristoos du'uuni dhagna qabachuudhaan dhagni kan kee qaamni kan keessumarra tafaame faa Yesuus du'ee du'uu baate dhagna hin qabatinaa bakka hin ga'a jedha. Kanarratti wal turan barattoota Yesuus Kiristoos wajjin. Akkamitti waan waadaa kun zaman Nabiyyallaa Ibraahim irraa alayhi salaam haga guyyaa qiyaamatti rabbii itti hafuuftu jedhee dubbatee akkamitti diigda jedhanii. Kanarra wal lolaatiin turan. Phaawulos kittaanna hin diige. Kittaannamu waan diigamuu danda'u miti. Yesuusiyyuu kittaanameetiin jira. Akka macaafatti. Yesuusiyyuu kittaanameetiin jira. Achi asillee namoonni illee kittaanamaatu ture. Nabiyyi Rabbiidhaa alayhi salaatu wassalaam kittaanamanii jira. Dabalataan amma sammuu uummanni isaanii dhan kittaanata. Kittaannaan sunna nabiyyootaati. Sunna nabiyyoota. Tayyib Phaawulos ammoo waan kana diigeeti wangeela dhagna hin qabanne jedhe dhagna qabachuu namarra hin jirre jedhee wangeela addaa lallabaatiin ture. Maal jedhamu isiniif galee samii irraa malaayikaan yoo fidee dhufe dubbii biraan fudhatina jedhaan. Samii irraa yoo fideetti dhufe malaayikaan yoo fideetti dhufe dhagna qabu waan naan fudhatina jedhaan wangeela biraadhaan fudhatina jedhaan. Barattoota wajjin wal fixaa turan. Barattoonni shakkaa turan. Gaafsan osoo jiru iyyuu Phaawulos hin fudhatamne achi as ammoo beeti kiristaanni filattee ergaa isaa fudhannu jedhanii ergaa isaadhaa fudhatan jaarraa farfaa keessa. Akkamitti Phaawulosiin kun akkamitti fudhatameedha? Ajaa'iba bara. Phaawulosiin kun akkamitti fudhatameedha? Akkamitti namni fudhateedha? Nufiidha irratti ijaaratanii deemaniidha. Isa kana. Mee siifammoonee tanaa gaafa dure siifammoonee beektaati abbaa Phaawulos. Infuune inni Phaawulos. Laa nan gaafatinaa. Akkanuma. Hayyee hawwiin obeeyte Yesuus Phaawulos infuudhina akka kiyya ta'aa jedha barra akka kiyya ta'aa jedha Qorontos 1:7 akka kiyya kanatti osoo fuudhuu dhiiftanii teessanii dasna jedha jedha. Kiristaanonni osoo akkas taatanii dasni jedha wallaahi. Sufuudhallee dhumallee dhiiftanii jal'istanii waaqayyoof jecha jal'istanii jedhattanii dasna jedha. Jal'istanii osoo isin teessan. Wallaahi. Dhiistanii osoo teessanii dasna jedha akka malee. Maali sababni isaa maaliif akkas jedhe isiniin fakkaata? Yesuus daddafee deebi'a jedheetti yaadaa ture Phaawulos. Osoo nuti hin du'in deebinaa jedhaa barin. Phaawulos bara osoo nuti hin du'in Yesuus deebi'eetiin nuti gana duumessa keessa ol deemnee gana gubbaa sanitti Yesuus hin simannaa jedha. Sababa saniif jecha hin fuudhin bu'aan qabu jedhe. Jiruun duniyaadhaa waggaa 2000 geetti jechuu yaadaan turre. Yeruma sanitti Yesuus deebi'ee yaadaatiin ture. Warri yeroo sanii akkasitti eegaa turan. Maaliif jennaan impaayera Roomaadhaa cabse Yesuus deebi'ee jedhanii jechuudha. Yesuus ol ba'ee malee gad deebi'aa jedhanii. Yesuus ammoo achiin hin hafneere kiristaanonni ijibbaatanii bar fuudhatti deebi'anii. Ufumaa jalqaban fuudha dhiifne jedhan. Maaliif jennaan erga Yesuus deebi'aa jiraate maal goonaa jedhan. Qumbii miliixee dhagaa miliixee. Erga Yesuus hin deebineeti erga Yesuus amma deebi'aa jiraatu taate hin fuunu jedhanii dura warahbaaniyyatan ibtada'uuha maa katabna alayhim jedha Rabbi subhaanahu wa ta'ala. Moloksummaa fuudha dhiisuu ufi jalqabanii jedha. Nuti irratti dirqaman goone ufii jalqabanii jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Erga sanii Phaawulosaati jalqabdee hin fuunu jedhanii kaanii erga sanii Yesuus hin dide kaa deebi'uu dide. Dalleen duute hin dide. Ammallee inuma dide. Akira eeganii daddabanii jennan fuudhatti kaan.
Eeganii dadhabanii jenna fuudhatti kan bakka.